Kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa guyyaa har'aa kana immoo jechamoota taaksii keessatti jedhaman 10 qabannee isiniif dhiyaannee jira. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Tokkoffaa hin jiraanna jenneeti malee balleessinee baduun nun dhibne. Lammaffaa taaksii keessatti wal caqacaquun shororkeessummaadha. Sadaffaa wal jalaa sisiiqaa nama hedduutu taaksii teenya keessatti wal baratee wal fuudhe. Afuraffaa takka jaalachuun dirqama, 2 jaalachuun daldala, 3 jaalachuun koontiroobaandiidha. Shanaffaa imalaan dubbii barbaadu addabaabayitti waraajjedha. Jahaffaa rabbiin hiyyeessa yoo gammachiisuu fedhe harreen akka jalaa baddu godhee achi booda akka argatu taasisa. Torbaffaa addummaa yoo sitti dhagahame mukarra kori. Saddeetaffaa caatii irraa oo'a malee beekumsi hin argamu. Saglaffaa nama hin tuffatin injiraanuu sirreessi hiikkachiisti. Kurnaffaa zamana re'eetti hoolaa hin ta'in. 11 imalaan dalagaa hin qabne dhufee gabbiinaa ta'a. 12 hoo'insa addunyaa tanaatiif tokko sababa kan ta'e ciqiciqii ummataati. 13 dalagee kan hin bashannanne harree qofa. 14 hisaaba osoo hin kafalin hassaaban kaasina. 15 jiruun sadarkaani qormaanni korrojaani.